Conversion of the Pythagoras theorems. Conversions of the Pythagoras theorems. Maal jedha? If b square plus p square equal to h square, then angle b equal to 90 degree. B square ida'u p square equal to h square yoo ta'e jechuudha. Yoo inni kun wal qixa ta'e angiliin b degree 90 safara jechuudha. Degree 90 safara. Yoo b square fi p square wal qixa h square faana wal qixa ta'e angiliin b degree 90 safara jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argitan b square fi b square plus p square wal qixa h square yoo nu kenne angiliin kuno b kana jechuudha. Angiliin b kana degree 90 nu kenna. Degree 90 nu kenne taanaan immoo right angle triangle jennaani jechuudha. Conversion of Pythagoras theorem akkasidha jechuudha. Example 1 yeroo ilaallu, which of the following can be side of a right angle triangle? The sides are with the same unit of length. Maal jedha? Asirratti irratti nu kennamee jira, birratti akkasumallee seerrattis nu kennamaniiti jiru. As keessaa jechuudha A, B, C kana keessa kan right angle triangle ta'e isa kamidha jedha. Right angle triangle ta'uu isaa waliin ilaala jechuudha. Maal goonaa jalqaba irratti hypotenuse side isa kam akka ta'e adda baafanna jalqaba. Asirratti A yeroo hojjennu asirraa hypotenuse isaa barbaanna jalqaba. Longest side isa kamidha as keessa? Inni dheeraan isa kamidha? 6dha. 6 unitidha. Warreen hafan immoo 2 fi 5 hafe isaan immoo maal ta'u? Base fi perpendicular side ta'u jechuudha isaan hafan. Asirratti akkuma argitan 6 hypotenuse ta'a. Inni maaliifi dheeraa waan ta'eef jechuudha. Isaan sadan kana keessa side sadan kana keessa dheeraadha jechuudha. Property right angle triangle hypotenuse longest side dha jechuudha. Longest side isa dheeraadha jechuudha hypotenuse. Kanaafuu hypotenuse bakka buufanna jechuudha. 6 hypotenuse jennee keewwanna 5 fi 2 immoo maal jennaani? Base fi side bakka bu'u jechuudha. Maal jennaani? 2 maal jennaani? Base fi side bakka buusuu dandeenya jechuudha. Lamaa fi 5 immoo maal bakka bu'u? Base fi base side fi perpendicular side bakka bu'u jechuudha. Akkuma asirratti argitan gaa kunoo asirratti 6 hypotenuse dha. Base fi perpendicular immoo warri bakka bu'an isaan kana jechuudha. Isaan kana. Amma gaa check gochuu qabna maal ta'uusaa? Right angle triangle ta'uusaa. Right angle triangle ta'uusaa check gochuu qabna. Right angle triangle kan jennu B square plus P square wal qixa H square faana wal qixa yoo ta'e jechuudha. Isaan kun inni as gamanaa kunii fi H kun kana jechuun left side fi karaa harka keessan bitaa fi karaa harka keessan mirgaa wal qixa yoo ta'e jechuudha. Maal jennaani? Right angle triangle jennaani jechuudha. Kanaafuu gaama maal goona? Asii hypotenuse qabna. Akkasumallee perpendicular sides ni qabna. Perpendicular sides qabna. Akkasumallee base sides ni qabna. Base side fi
base side fi perpendicular side square goone walitti da'uudhaan hypotenuse kana faana yoo hypotenuse square faana yoo wal qixa ta'e maal goona maal ta'a jechuudha right angle triangle ta'a jechuudha. Akkuma argitan maal gootu 6 square jechuun meeqana 36 dha wal qixa jenna egaa. B immoo maal ta'a B fi P yeroo walitti laatan immoo meeqana 5 square meeqa 25 ida'u 2 square inni kun immoo meeqana 20 inni kun 25 kan immoo yeroo walitti laatan 29 nu kenna jechuudha. 29 fi 36 wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu right angle triangle miti jechuudha. Right angle triangle miti. Maaliif akkuma asirratti argitan osoo B square plus P square wal qixa H ta'ee jiraati maal jennaani right angle triangle jennaani jechuudha. Kana jechuun left hand side fi ishin kun left hand side jechuudha. Left hand side fi right hand side yoo wal qixa ta'e right angle triangle jennaani jechuudha. Yoo wal qixa miti moo ta'e it is not right angle triangle jennaan jechuudha. Akkuma argitan asirratti 5 square in base side dha. Inni kun 5 jechuudha. Inni kun immoo perpendicular side dha. Kanaafuu base side plus perpendicular side square dha kuni. Base side square plus perpendicular side square equal to h square hypotenuse square jennaa jechuudha. Kanaafuu kan isaan kana yeroo walitti daanu kana jechuun base side fi base side square fi perpendicular side square meeqa nu kenna 29 nu kenna. Hypotenuse side immoo meeqadha 36 fi 29 wal qixa miti. Kanaafuu it is not right angle triangle jennaan jechuudha. Inni taan immoo biirra kan jirudha. Biirra kan jiru immoo sakamdha ishii tanadha. As keessaa kamtu dheeraadha 5tu dheeraadha. 5 kana maal goona hypotenuse side goona jechuudha. Hypotenuse side warreen afaan isaan kun immoo base fi base side fi perpendicular side bakka bu'u jechuudha. Amma maal goona jalqaba irratti check gochuu qabna gaa. Kana jechuun B square plus P square wal qixa H square yoo nuuf wal qixa ta'e jechuudha. Base side plus P perpendicular side square wal qixa hypotenuse square faana yoo wal qixa ta'e right angle triangle jennaani jechuudha. Yoo wal qixa miti immoo ta'e it is not a right angle triangle jennaa jechuudha. Amma gaa sadidha. Base tokko base side sadidha. Perpendicular side immoo 4dha. Kanaafuu 3 square plus 4 square kun meeqa nu kenna 25 nu kenna. 25 nu kenna. Kanaafuu 25 nu kenneera jechuudha. B fi kana jechuun left hand side yeroo jennu ishii kamidha jechuudha. Left hand side jechuun ishii tana jechuudha. Ishii meeqa nu kennite ida'amni isaa jechuudha 25 nu kenne. Right hand side immoo meeqa nu kenna 5 ture miti hypotenuse keenya 5 ture. Kanaafuu 5 square jechuun immoo 25. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa taanaan maal jennaani it is right angle triangle. Kanaafuu right angle triangle jennaani jechuudha. Asitti gaa kaasuu dandeessu triangle isaa jechuudha. Triangle isaa kaasuu dandeessu triangle isaa. Asirratti ishiin kun jechuudha. Asitti right angle triangle miti ishiin kun jechuudha. Asirratti degree 90 kan safaru haa fakkaatu yoo malee yeroo akkasitti ilaallu kan degree 90 safaru miti jechuudha. Osoo degree 90 safaree B square plus P square wal qixa H square faana wal qixa ta'a ture. Asirratti kun kan degree 90 safaru haa fakkaatu yoo malee degree 90 safaru jechuudha. Iddoo kanatti degree 90 hin safaru jechuudha bakka kanatti. Ittaansuudhaan
C halalu C yeroo laallu C shi kanadha. As keessaa isa kamtu caala? Hypotenuse kan fudhannu shi kamdha. As keessaa sadiitu caala. Maaliif square gootanii ilaaluu dandeessu yoo barbaadan jechuudha. Hunda isaa square gootanii radical 5 is 2 square isa kana square gootanii ilaaluu dandeessu. Yeroo square goonu radical 5 square yeroo gootan meeqadha? 5 nu kenna. 2 mo square yeroo gootan meeqa nu kenna? 4 nu kenna immoo. 3 mo square yeroo gootan meeqa nu kenna? 9 nu kenna. Kanaafuu eenyutu caala? Sadiitu caala jechuudha. Inni maal ta'a? Hypotenuse ta'a jechuudha. Hypotenuse sadii godhannaa jechuudha. Kanaafuu HN fudhanna hypotenuse sadii jenneetti fudhanna. Sana booda maal goona? B square plus P square equal to H square. Kun yoo wal qixa ta'e left hand side fi right hand side yoo wal qixa ta'e right angle triangle jennaan jechuudha. Ammagaa beeziin keenya beezii radical 5 square jennaani plus 2 miti P immoo P jechuudha perpendicular side jechuudha Q square goona equal to hypotenuse kan fudhanne eenyu ture? Sadi ture. Sadi immoo square yeroo gootan meeqadha? Sadi square 9dha jechuudha. Sadi square gootu. Sana booda inni kun meeqadha? 5 plus inni kun meeqadha? 4 miti 2 square jechuun 4 equal to 9dha. Ishiin kun 9 nuuf kennite jechuudha. Sadi square. Kanaafuu ishii kana walitti yeroo daatan 9 ida'u 9 inni kun asiin 9 nu kenna. Inni kun 5 ida'u 4 9 nu kenna. Asiinis inni kun 9. Kanaafuu 5 plus 4 equal to 9. Inni kun meeqadha? 9 equal to 9. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa ta'eeti jira. Yeroo kana maal jenna? It is a right angle triangle jennaan jechuudha. Right angle triangle jennaan jechuudha. Ittaansuudhaan exercise 5.2 haalaallu. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Identify whether the given side can form a right angle triangle or not, provide that the unit for each length is identical. Akkuma amma nuti example asirratti hojjechaa ture jechuudha. Isaan kana waliin hojjechaa ture. Right angle triangle ta'uusaa identify godhinu jedha. Maal goona? Jalqaba irratti hunda isaa kana jechuudha. Hypotenuse side isaa baafanna. Longest isa ta'e jechuudha. Longest side kan ta'e baafanna jechuudha as keessaa. Isa kamtu dheeraadha kan jedhu baafanna jechuudha. Isa dheeraa sun maal jennaani? Hypotenuse side dha jennaan. Hypotenuse side erga arganne sana booda base side fi perpendicular side warreen hafan immoo base side fi perpendicular side ta'u jechuudha. Kanaafuu maal goona? Dheeraa yeroo kan 8 maal ta'a? Hypotenuse side ta'a jechuudha. Hypotenuse side ta'a. Kanaafuu 4 square plus 6 square equal to 8 square. Yoo inni kun wal qixa ta'e jechuudha. Yoo wal qixa ta'e een kun right angle triangle dha jennaan jechuudha. Ee kanaan right angle triangle jennaan. 16 nu kennan inni kuni 16 ida'u 36 wal qixa 64. Inni kun meeqa nu kenna? 64 nu kenna. 8 square jechuudha. Kana yeroo walitti daanu meeqadha? Kanaaf kana yeroo walitti daanu meeqadha? 2 asii 42 inni kuni 42 wal qixa miti gaa kuni 42 fi 64 wal qixa miti. Kanaafuu not right angle triangle jennaan jechuudha. Inni kun not right angle triangle jennaan jechuudha. Biirra kan jiru immoo haalaallu. Biirra kan jiru immoo isa kamtu longest dha? Isa kamtu dheeraadha? Isa kanadha jechuudha. Isa kana maal jenna? Hypotenuse godhanna jechuudha. Hypotenuse godhanna. Hypotenuse erga godhanne maal goona? 2 square plus 3 radical 2 square plus radical 3 square equal to radical 5 square. Meeqadha kuni? 2 plus 3 equal to 5.
kun maal nu kenna 5 equal to 5 dha. Kana maal jennaani right angle triangle jennaani. B'n right angle triangle ta'a jechuudha. Right angle triangle. Sirra kan jiru immoo haalaallu sirra kan jiru kamdha longestiin. Longestiin kam ta'a? Longestiin isa kana ta'a jechuudha. 2 ta'a. Kan akkamitti ilaaltu kan akkasii yeroo isin quunnamu maal gootu? Square gootu. Kana jechuun 1 square gootu meeqa argattu? 1 argattu. 2 square yeroo gootan immoo meeqa argattu? 2 square yeroo gootan 4 dha. Radical 3 square yeroo gootan meeqa argattu? 3 argattu jechuudha. Kanaafuu longestiin eenyudha? 4 dha jechuudha. Longestiin 4 dha. Isa maal goona? Longestiin 4 waan ta'eef 2 ishii kana fudhannaa jechuudha. Longestiin 2 ta'a jechuudha. 2 hypotenuse akka hypotenuse fudhanna. Kanaafuu ishii tana 1 square plus radical 3 square equal to 2 square. Maal ta'a kuni? 1 plus 3 equal to inni kun meeqa ta'a? 4 dha. 4 ta'a jechuudha inni kun. Asii inni kunis meeqa ta'a? 4 ta'a. 4 equal to 4 nu kenna. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa yeroo ta'u kana maal jennaani? Right angle triangle jennaani jechuudha. Diirra kan jiru immoo haalaan diirra kan jiru kamtu dheeraadhaas keessaa isa kamtu dheeraadha? Square gootanii ilaaluu dandeessu. Kana square godha. Kanas square godha. Kanas square godha. Lama sadan isaayyuu square gaafa gootan 6 9 3 ta'a. Kanaafuu isa kamtu hypotenuse ta'a? 3tu hypotenuse ta'a jechuudha. Kanaafuu radical 3 ta'uu taane radical 6 radical 6 plus radical 6 square jenna. Radical 6 square plus radical 3 square equal to 3 square. Ishiin kun hypotenuse waan taateef jechuudha. Hypotenuse waan taateef sana booda 6 ishiin kun radicalin kun square kun radical kan ni balleesti. Square ishiin kun radical kan ni balleesti. 6 plus 3 equal to ishiin kun maal ta'a? 9 ta'a. Kanaafuu 9 equal to 9 ta'a jechuudha. Kanaafuu left hand side fi right hand side wal qixa taanaan maal jennaani? Right angled triangle jennaani jechuudha. Gaaffii lammaffaan maal jedha? SH triangle right angle triangle explain jedha. Maal jedha? Asirratti warri nu kenna AB C jedhee warri nu kennee jiru kana jechuudha. Right angle triangle jedha. Explain godha moo ibsaa moo jedha. Right angle triangle ta'uusaa explain godha jedha. Mee waliin explain haa godhu. Asirratti gaa right angle triangle kan jennu yoo maal ta'edha? Degree qofti isaa tokko degree 90 safaruun dirqama ta'a jechuudha. Qofti isaa tokko degree 90 safaruun dirqama ta'a jechuudha. Asirratti gaa degree 90 kan safaruun inni kun hypotenuse dha. Inni kun hypotenuse side dha. Hypotenuse side square wal qixa base side ida'uu perpendicular side faan wal qixa yoo ta'e jechuudha. H square jechuudha. H square wal qixa B square plus P square faan yoo wal qixa ta'e maal jennaani? Right angle triangle jennaani jechuudha. Kanaafuu amma hypotenuse keenya isa kamdha? Hypotenuse side 28 dha. Asirratti ishii kana base side jechanii fudhadha. Ishii kana immoo perpendicular side jedhaati fudhadha. Kanaafuu perpendicular side plus base side equal to square isaatiin jechuudha. Kana jechuun 20 square ida'uu 19 square wal qixa 28 square faan inni kun yoo wal qixa ta'e jechuudha. Left hand side fi right hand side yoo wal qixa ta'e maal jennaani? Right angle triangle jennaani jechuudha. Amma maal goona? 20
20 iskeerii ida'uu 19 iskeerii walqixa 28 iskeerii faana yoo walqixa ta'e jechuudha. Maal jennaani? Right angle triangle jennaan jechuudha. Kanaaf amma nuti ishii kana iskeerii isaa fi 20 iskeerii fi 19 iskeerii waliin baay'inaa jechuudha. 20 iskeerii meeqadha? 20 iskeerii meeqadha? 400dha. 400 ida'uu 19 iskeeriin immoo meeqadha? 19 iskeeriin meeqadha? Inni immoo 361dha. 361 28 iskeeriin immoo meeqadha? 28 iskeeriin inni immoo 784dha. 400 fi 361 yeroo walitti daanu meeqa arganna? 761. 761 immoo 784 faana walqixa miti jechuudha. Osoo walqixa ta'eeraati right angle triangle jennaan jechuudha. Amma kanaafuu eedhaan maal jennaan? This is not right angle triangle jennaan jechuudha. Gaaffii biira jiru immoo asiigaa hypotenuse sidein isa kam ta'a? 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu 25 iskeerii equal to 8 iskeerii ida'uu 24 iskeerii jennaa jechuudha. Kun yoo walqixa ta'e jechuudha. Left side fi right hand side yoo walqixa ta'e right angle triangle jennaani jechuudha. Kanaafuu amma maal goona? 8 iskeerii ida'uu 24 iskeerii equal to 25 iskeerii jenna. Gama lamaaniin yoo walqixa ta'e right angle triangle jennaa jenneerra. Kanaafuu 8 iskeeriin meeqadha? 64 ida'uu 24 iskeeriin immoo meeqa? 500 fi 76dha. Walqixa 25 iskeeriin immoo meeqadha? 600 fi 26dha. Amma gaa isaan kana walitti daana jechuudha. Isaan kana lamaan walitti daana. 64 fi 576 yeroo walitti daanu meeqadha? 640 arganna. Kanaafuu isa left hand side fi right hand side walqixa miti jechuudha. Kanaafuu walqixa waan hin taaneef it is not right angled triangle jennaan jechuudha. It is not right angled triangle biin jechuudha. Itaan sudhaan immoo C haa ilaallu. C'n asitti hypotenuse sidein isa kamii? 65dha jechuudha. 65dha. Kanaafuu 65 iskeerii equal to 33 iskeerii plus 56 square. Kun yoo walqixa ta'e maal jennaani? Right angle triangle jennaani. Asirratti 65 iskeeriin meeqa? 65 iskeeriin 400 fi 225 ta'a jechuudha. 65 iskeeriin 4225 ta'a. 33 immoo meeqadha? 33 1189 ta'a. 56 immoo 56 iskeeriin immoo pilaas jennaga 3,136 ta'a. Kana yeroo walitti daanu meeqadha? Isa kana yeroo walitti daanu meeqadha? 4,225. Kanaafuu gama lamaaniinuu walqixa ta'e jechuudha. 4,225
25 arganne jechuudha gama lamaan. Left hand side fi right hand side wal qixa ta'eera waan ta'eef kanaan maal jennaan right angled triangle jennaan jechuudha. Taasudhaan 5.2 trigonometric ratios kan jedhu waliin ilaala. Viidiyoon irraaf qabadde kana fakkaata. Viidiyoo taanuun 5.2 trigonometric ratios kan jedhu waliin ilaala. Haga sanatti nagaan turan isiniin jedha.